English. Welcome to Oral English. It is your perfect choice for practicing and enhancing your English reading. Phone is ringing. Listening The phone is ringing. Start. The phone is ringing. Bilbilli bilbilama jira. I picked up the phone. I picked up the phone. Bilbila kaasera. I'm not feeling good. I am not feeling good. I recommend you. At home, alone. The phone is ringing. The phone is ringing. The phone is ringing. Bilbilli bilbilamaa jira. Bilbilli bilbilamaa jira jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin akkanatti fayyadamuu dandeenya jechuudha. The phone rang. The phone rang. The phone rang. Bilbilli waameera. Bilbilaa jira yoo ta'e waameera jechuu yoo barbaanne akka kana jechuu ni dandeenya jechuudha. I picked up the phone. I picked up the phone. I picked up the phone. Bilbila kaaseera. Bilbila kaaseera jechuu yoo barbaanne akka kana jechuu ni dandeenya jechuudha. I hung up the phone. I hung up the phone. Bilbila sana cufeera jechuu yoo barbaanne immoo I hung up the phone jechuu dandeenya jechuudha. Who is calling? Who is calling? Eenyutu bilbilaa jira? Eenyutu bilbilaa jira? Jennee afaan Ingiliffaatiin gaafachuu yoo barbaanne who is calling jennee gaafachuu ni dandeenya jechuudha. I missed your call. I missed your call. Yeroo ati bilbilte hin argine biran turre jechuu yoo barbaanne I missed your call. I missed your call. Jennee afaan Ingiliffaatiin fayyadamuu dandeenya jechuudha. That sounds great. That sounds great. Gaariidha fakkaata. Wanti sun gaariidha fakkaata jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin akka kanaa jennee fayyadamuu dandeenya jechuudha. I'm so ecstatic. I'm so ecstatic. I am so ecstatic. Ani baay'ee gammadeera. Baay'ee natti tolee jira. Ani baay'ee gammadeera jechuu yoo barbaanne gammachuu keenya bifa kanaatiin afaan Ingiliffaatiin fayyadamuu dandeenya jechuudha. I'm so ecstatic. I'm not feeling good. I'm not feeling good. I am not feeling good. Natti tolaan jiru. Yookiin dhukkubaa jiraachuu danda'a yookiin haalli nu miidhuu dhiisuu danda'a. Natti tolaan jiru jechuu barbaanne afaan Ingiliffaatiin akka itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. You are so lucky. You are so lucky. Ati baay'ee carra qabeessa. Ati baay'ee carra qabeessa jechuu yoo barbaanne akka kana jennee afaan Ingiliffaatiin fayyadamuu dandeenya jechuudha. It's boring. It is boring. Namatti hin tolu. Nama jibbisiisa yookiin namatti hin tolu jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin it's boring. It is boring jechuu dandeenya jechuudha. What can I help you? What can I help you? What can I help you? Maal si gargaaru? Maal si gargaaru? Jennee afaan Ingiliffaatiin akkanatti gaafachuu dandeenya jechuudha. That will be great. That will be great. Waan sun gaarii ta'a. Wanti sun wanta gaariidha ta'a. Jennee ibsachuu barbaanne afaan Ingiliffaatiin akka kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf that will be a great opportunity. That will be a great opportunity. That will be a great opportunity. Wanti sun carraa gaarii ta'a. Wanta carraa gaarii qabu ta'a. Jennee ibsachuu barbaanne akka kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Oral English. Oral English. Oral English. Have you finished the homework? Have you finished the homework? Hojii manaa fixxeettaayi jennee afaan Ingiliffaan gaafachuu barbaanne akka kana jennaa jechuudha. May I borrow your pen? May I borrow your pen?
your pen? Iskiriptoo kanaaf ergisuu dandeessaa? Jennee afaan Ingiliffaan akka kanatti gaafachuu dandeenya jechuudha. Would you mind? Would you mind? Would you mind? Sitti dhaga'amaayi, qirsi jedhaayi. Isa jennu jechuudha afaan Amaariffaatiin. Would you mind? Jennaa jechuudha afaan Ingiliffaan. Fakkeenyaaf, would you mind if I asked you one question? Would you mind if I asked you one question? Gaaffii tokkoon si gaafadhe sitti tolaayi, sitti dhaga'amaayi. Gaaffii tokkoon si gaafadhe sitti tolaayi yookiin sitti dhaga'ama. Gaaffii tokkoon si gaafadhe sitti tolaayi yookiin sitti dhaga'amaayi. Hojjennee akka kanatti fayyadamuu dandeenya jechuudha. How far is it? How far is it? How far is it? How far is it? Hagam fagaata? Baay'ee fagoodhaayi. It is too difficult to perform. It is too difficult to perform. Dalaguutiif baay'ee ulfaata. Wanti kun dalagaan sun jechuudha. Dalaguudhaaf baay'ee ulfaata. Jechuu barbaanne afaan Ingiliffaatiin akkana jechuu dandeenya jechuudha. It is too simple to perform. It is too simple to perform. Dalaguutiif baay'ee salphaadha. Baay'ee salphaadha. Jechuu barbaanne immoo akka kana jennee afaan Ingiliffaan fayyadamuu dandeenya jechuudha. What is the time? What is the time? Yeroon meeqaa? Sa'aatiin meeqaa? Jennee nama tokko afaan Ingiliffaan gaafachuu barbaanne what is the time? Yookiis immoo what time is it? What time is it? Jechuu dandeenya jechuudha. What is for lunch? What is for lunch? What is for lunch? Laaqanni maali? Laaqanni har'a nyaannu maali? Jennee nama tokko gaafachuu barbaanne what is for lunch? What is for lunch? Jechuu dandeenya jechuudha. What is for breakfast? What is for breakfast? Cireen maalinni? Kan cireeffaadha qophaa'e yookiin wanti ciree nyaannu maalinni? Jechuu barbaanne what is for breakfast? Jechuu dandeenya jechuudha. What is for dinner? What is for dinner? Irbaanni hoo maali? Wanti amma irbaataaf nyaachuuf qophaa'aa jiru maalinni? Jennee yoo gaafachuu barbaanne what is for dinner? Jechuu dandeenya jechuudha. Galgala kana har'a galgala jechuu barbaanne tonight. Tonight. Har'a galgala jechuudha jechuudha. Har'a waa'ee galgalaa haasa'uu barbaanne yookiis galgala piroograamii qabna yoo ta'e tonight jennee fayyadamuu dandeenya jechuudha. This afternoon. This afternoon. Har'a waaree booda jechuu barbaanne immoo this afternoon jechuu dandeenya jechuudha afaan Ingiliffaatiin. Har'a ganama jechuu barbaanne immoo this morning. This morning. Har'a ganamaa. Akka kana jennee afaan Ingiliffaatiin fayyadamuu dandeenya jechuudha.